humnoota waraanaa Masrii fi Itoophiyaa Soomaaliyaa keessa buufatanii jiran gidduutti kaasii geggeeffamaa jira oduun jedhu miidiyaalee Masriirraa dhaga'amaatti jira. Naannoon haga tokko walaba taateen Puntland Masriin wal dhibdee Itoophiyaa waliin qabduun Soomaaliyaa fayyadamuu barbaadde jechuun himatti. Mootummaan Soomaaliyaa rakkoolee kanneen furuudhaaf kan qabee gadi lakkisuu wallaalee urjaajaa jira. Fulbaana 11 ministeera muummee Soomaaliyaa Hamza Abdii Barreem magaalaa guddoo naannoo lixa kibbaa Baayidawaa deemuun chaanaanicha baadiyyaa Siisasan Muhammad waliin wal dhibdee uumame tasgabbeessuuf yaalaa ture. Loltoonni Itoophiyaa Soomaaliyaa keessa jiranis buufataalee xiyyaaraa Soomaaliyaa naannoo Geedoo keessa jiran hunda to'atanii jiru. Kun Soomaaliyaaf yaaddoo ta'uun isaa hin oolle. Soomaaliyaan IGAD gidduu seenuun akka araarsuu gaafattee jirti. Kun ammoo Moqaadishoon ejjennoo duraan qabattee laaffisaa dhufuu isheetiif mallattoo agarsiisudha. Itoophiyaan yoo Masriin humnoota ishee Soomaaliyaatti kan bobbaasu loltoota ishee beekamtii Moqaadishoo yookaan gamtaa Afrikaa malee Soomaaliyaa keessaa akka tursiiftuu himtee waan turteef kun Soomaaliyaaf yaaddoo ta'uun isaa hin oolle. Muddamni waraanaa gaanfa Afrikaa keessatti mudachaa jiru haalaan yaaddessaadha jedhamaa kan jiru yoo ta'u Soomaaliyaan IGAD nagaa akka buusuuf cimsitee gaafachaa jirti. Bu'aa bahiin dubbii kanaa lola waraanaa gaanfa Afrikaa cimsuu keessatti sochii Masriin taasisaa jirtuu fi bu'aa isheen shallagattee imalaa jirtu irratti gabaasa bal'aa dhaga'uu qabdan qindeeffannee dhiyaannee jirra. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaa. Yooyaa Shamaar Kafuuni kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Odeeffannoolee wayitaawaa golee addunyaa kan ba'aa giddu galeessaa fi kan gaanfa Afrikaa bal'inaan kan isin biraan geenyu ta'a. Kanneen yeroo jalqabaaf gara chaanala keenya dhuftan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf like share gochuun waliif qooda. Hanga xumura qophii keenyaatti Oromiyaa 24 News waliin turtii gaarii. Muddamni cimaan gaanfa Afrikaa keessatti mudatiin sababoota wal dhabdee walirra dhufan lamaafidha. Inni tokko Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduu kan jiru yoo ta'u, inni biraan ammoo Itoophiyaa fi Masrii gidduu kan jirudha. Dhiyeenya kanaan dubbiin aangoonni Soomaaliyaa fi Itoophiyaa walitti deebisan cimaa dhufuu isaatiin walitti bu'iinsa kallattii yookaan karaa biraatiin geggeeffamu kaasam sodaa jedhu uumee jira. Akkas taanaan humnoota Masrii fi Itoophiyaa Soomaaliyaa keessa buufatan gidduutti walitti bu'iinsi kallattiin ka jiraatu gochuu keessatti carraa olaanaa qabaata jedhamees sodaatamaa ture. Atoo malee iyyanni Soomaaliyaan fulbaana 16 IGAD akka gidduu seenee araarsu dhiyeeffattee ejjennoo ishee laafaa dhufuun mallattoo agarsiisudha. Hagayya 16 galgala xiyyaarri Masrii qondaalota waraanaa fi meeshaa waraanaa fe'an lama Moqaadishoo qubatan torbee sana keessaa marsareetiin Soomaalii walabaa tokko loltoonni Masrii 1,000 ta'an Soomaaliyaa keessatti bobba'uu fi biyyoonni lamaan fulbaana keessa shaakala waraanaa waloo karoorfachuu gabaasee ture. Fulbaana 12 immoo ministeerri alaa Soomaaliyaa humnoonni Masrii bobbaafamuun bobbaafaman ammoo eessatti akka ta'e mootummaan hin murteessin jira jedheen. Dubbiin kun garuu Itoophiyaa keessatti akka dhimma laaftootti hin ilaalamne. Kana malees Masriin biyya Itoophiyaa waliin hariiroo ishee laaffatee jiru Eertiraa waliinis waltumsuuf socho'uu eegaltee jirti. Kun hundi dhimmoonni wal gaarreeffannaaf sababa ta'an biroon osoo jiranii kan dhufedha. Amajji keessaa Itoophiyaan waliigaltee wal hubannoo hulaa galaanaa fi buufata humna galaanaa galoo Adan irratti argachuu ishee dandeessisu Somaalilaand waliin waliif mallatteessitee turte. Deebii kanaaf ammoo Itoophiyaan kan akka biyya of dandeessitu of ilaaltu Somaalilaandiif akka biyya walabaa taateetti beekamtii kennitiifi erga bara 2018 gara aangootti dhufanii dhimmi hulaa galaanaa ministeera muummee Abiyyi Ahmadiif dhimma gafaateedha. Akkuma gara aangootti dhufaniin waggaa tokko booda humnoota galaanaa keenya kan yeroo Eertiraan fottoktu diigamee fi Itoophiyaan hulaa galaanaa diimaatti dhabdee deebisanii hundeessan. Akkasumas muummichi ministeera Abiyyi Ahmad wal dhibdee Eertiraa waliin ture furuun Soomaaliyaa fi Eertiraa waliin michummaa dinagdee naannawaa wal ta'uu idilee hin taane hundeessan. Akkas godhanis garuu hulaa galaanaa daldalaa fi ta'u humna waraanaaf oolu argachuu hin dandeenye ture. Onkoloolessaa 11 2023 muummichi ministeera Abiyyi Ahmad hulaa galaanaa diimaa argachuun Itoophiyaaf dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti jechuun paarlaamaa irratti dubbatan. Kanaaf biyyattiin karaa ittiin argattu tokko barbaaduun alaam filannoo hin qabdu jedhan. Miidiyaaleen biyya keessaas hanga gaafa waliigaltee hulaa galaanaa Somaalilaand waliin waliif mallatteessanitti dhimma kana walitti fufiinsaan kaasaa turan. Kun ammoo Somaalilaandin naannolee biyya ishee keessaa tokko akka taatetti kan ilaaltu Soomaaliyaan biyya waggoota dheeraatiif dhimma hidha haaromsa laga Abbayyaa irratti Itoophiyaa waliin wal dhibdee keessa jirtu Masrii waliin waliigaltee humna galaanaa waltumsuu akka mallatteessitu godhe. Kana malees Soomaaliyaan loltoota Itoophiyaa kumaan lakkaaman bara 2006 kaasee
Al-Shabaab lolurratti ishee gargaaraa turan akka baastu dhaadatti. Soomaaliyaan loltoota Itoophiyaa biyya isheetii baasuun humnoota Masrii ergama nageenya gamtaa Afrikaa haaraa jalatti bakka buusuuf akka jirtu dubbattee turte. Masriin ammoo wal dhibdee dhimma hidhaarumsa laga Abbayyaa irratti qabdurraa ka'uun Itoophiyaa irratti dhiibbaa gochuuf loltoota kumaan lakkaaman Soomaaliyaatti erguu dandeessi yaaddoon jedhu jira. Itoophiyaan ammoo Masriin loltoota ishee yoo kan bobbaasute loltoota kumaan lakkaaman Soomaaliyaa keessaa akka tursiiftu dhaadatteetti. Mootummaan federaalaa Soomaaliyaa ammoo waliigaltee Masrii waliin uumuu ishee ilaalchisee keessoo isaatti qoqqoodamuun isa mudachaa jira. Humnoonni Itoophiyaa garri caalaan bakkeewwan to'annoo Soomaaliyaatiin alataan naannolee akka lixa kibbaa, Geedoo, Baayii fi Bakool keessatti nageenya kabachiisu. Naannolee Soomaaliyaa lama kan of jalatti bulchuu mootummaan naannoo lixa kibba humnoota Itoophiyaa waliin hojjechuu itti fufuu akka fedhu irra deddeebiin himee ture. Naannoon haga tokko walaba taateen Puntland akkuma kana Masriin wal dhibdee Itoophiyaa waliin qabduun Soomaaliyaa fayyadamuu barbaaddu jechuun himatti. Mootummaan Soomaaliyaa immoo rakkoolee kanneen furuudhaaf kan qabee gadi lakkisuu wallaalee burjaajaa jira. Fulbaana 11 ministeera muummee Soomaaliyaa Hamza Abdii Barree magaalaa guddoo naannoo lixa kibbaa Baayidawaa deemuun chaanaanicha baadiyyaa Siisasan Muhammad waliin wal dhibdee uumame tasgabbeessuuf yaalaa ture. Itoophiyaan naannolee Soomaaliyaa giddu galeessaa fi kibba lixa keessaa loltoota 8,000 hanga 10,000 qabdi. Loltoonni 3,000 ta'an Soomaaliyaatti ergama ce'umsa gamtaa Afrikaa jalatti kan hojjetan yoo ta'u, kanneen hafan ammoo waliigaltee biyyoota lamaanii osoo wal dhibdeen hin uumamin mallatteessaniin hojjetu. Sabaa himaaleen mootummaa biyyoota lamaanii tokko isa kaan irratti jechoota jajjaboo dubbachaa kan jiran yoo ta'u, waraana bara 1977 gidduu isaanii ture kaasuun walimachuun dabaleera. Dubbii fi tarkaanfii isheerraa akka mul'atutti Itoophiyaan garuu aartee jirti. Xiyyaaronni Masrii Soomaalee keessatti argamuu gabaasa dhaga'amee hordofee Itoophiyaan biyya ollaa ishee kun humnoota fedhii biyyaalessaa ishee yaaddoo keessa galchuu keessummeessuurraa akka of qusattu cimsitee akeekkachiiftee jirti. Humnoonni Masrii argamuun balaa qaba jechuun ifatti akeekkachiifteetti Itoophiyaan. Miidiyaaleen Itoophiyaas hagayya 28 biyyattiin waraana ishee gara naannoo Soomaalee kan gama ba'a ollaa Soomaaliyaa ta'etti buutuu fi buufata xiyyaaraa haaraa hundeessuuf akka jettu gabaasaa turuun isaanii ni yaadatama. Loltoonni Itoophiyaa Soomaaliyaa keessa jiranis buufataalee xiyyaaraa Soomaaliyaa naannoo Geedoo keessa jiran hunda to'atanii jiru. Itoophiyaan yoo Masriin humnoota ishee Soomaaliyaatti kan bobbaasu taate loltoota ishee beekamtii Moqaadishoo yookaan gamtaa Afrikaa malee Soomaaliyaa keessaa akka tursiiftuu himtee waan turteef kun Soomaaliyaaf yaaddoo ta'uun isaa hin oolle. Aangoonni Itoophiyaas gocha Soomaaliyaa fi Masrii ilaalchisuun dubbii jajjabduu dubbataniiru. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad hagayya 8 dubbataniin qaamni Itoophiyaa tuquudhaaf yaadu kamiyyuu si'a 10 irra deebi'ee yaaduu qaba jedhanii turan. Fulbaana 5 ajajaan humnoota waraanaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa dubbii humna waraanaa ajajaa ba'aa kan bara 1977 yeroo Soomaaliyaa waliin wal waraanan kan hundeeffameetiif asaa taasisaniin humni waraanaa biyya isaanii haleellaa humnoota fedhii babal'achuu qaban irraa itti dhufuu kamiifiyyuu deebii kennuuf qophiidha jechuun akeekkachiisanii turan. Sagaleen Fulbaana 9 Online TV dhuunfaa Itoophiyaa tokkoon dhoksaan beerraa akka dhagaametti Fiild Maarshaal Biraanuun Masriin akka diina durii Itoophiyaa taateetti ibsuun Kaayiroon finciltoota biyya isaanii deeggarti jechuun himatan. Kana malees Itoophiyaan dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti manni marii nageenyaa Masriin irra deddeebiin tarkaanfii humnaa akka fudhatu irra deddeebiin dhaadachuu ishee akka hubatu ifatti gaafattee turte. Itoophiyaan kana kan gaafatte deebii Masriin eenyu laga Abbayyaa ilaalchisee fedhii uummata biyya ishee kabachiisuuf qophii ta'uu akeekkachiifteettidha. Fulbaana 16 Soomaaliyaan Igaad gidduu seenuun akka araarsu gaafattee jirti. Kun ammoo Moqaadishoon ejjennoo duraan qabattee laaffisaa dhufuu isheetiif mallattoo agarsiisudha. Turkiin muddama biyyoota lamaan jiru akka tasgabbaa'uuf walitti isaan fiduuf yaalteetti. Haa ta'u malee mariin nagaa buusuu hagayya 13 marsaa lammaffaaf geggeeffameen waliigaltee malee xumuramnaan Soomaaliyaan guyyaa tokko booda Masrii waliin waliigaltee waraanaa mallatteessite. Pireezidaantiin Turkii Rajab Tayyib Erdogan guyyaa 10 hooggantoota biyyoota lamaanii waamuun waliin dubbatanii milkaa'ina fi waliigalteen waraanaa Soomaaliyaan Masrii waliin taasiftee banii nagaa gufachiisuuf Itoophiyaan baay'ee aarsi. Mariin marsaa sadaffaa Fulbaana 17 irratti qabamee tures yeroo biraatti darbee jira. Soomaaliyaan ammoo duraan Itoophiyaa duraa dhaabbachuuf deeggarsa Turkii kajeelaa turtee jirti. Soomaaliyaan waliigaltee humna ittisaa waraanaa bal'aa humna galaanaa leenjisuu fi deebisanii ijaaruu akkasumas hanga humni galaana ishee hojii jalqabutti daangaa bishaan Soomaaliyaa eeguun guraandhala keessaa Turkii waliin mallatteessitee turte. Haa ta'u malee Itoophiyaa waliinis hariiroo gaarii kan qabdu Turkiin biyyoonni wal dhibdee qaban mariin akka furaniif dhiibbaa gochaa turte. Soomaaliyaan mariin ture sababa biyyoonni lamaan bu'uurarraa kaasee waliif hin galleef fashalaa'eera jette. Soomaaliyaan Itoophiyaan waliigaltee Somaalilaand waliin taasistee akka dhiistu barbaaddi.
Sambode Itoopiyaan akka seera idil addunyaatti ulaa galaanaa Soomaaliyaa argachuuf waliigaluun ni danda'ama jetti. Itoophiyaan ammoo waliigaltee kamiyyuu bu'aawwan waliigaltee Somaalilaand waliin taasiftee kan argamsiisu ta'uu isaa mirkaneeffachuu barbaaddi. Turkiin mariin akka geggeeffamu dhiibbaa gochuu kan itti fuftu yoo ta'u, hariiroon dhiyeenyaa kana isheen Masrii waliin taasiftu ammoo haala jiru tasgabbeessuu akka dandeessu ishee gargaara ta'a. Jibuutiinis ulaa galaanaa Itoophiyaaf dhiyeessuu malti. Biyyi gaanfa Afrikaa bicuu taate kun dhiyeenya kana ulaa galaanaa ishee Taajuraa kan fedhii daldala Itoophiyaa ni gargaara jettee waloon hooggannee itti haa fayyadamnu jechuun dhiyeessitee fi turte. Itoophiyaan daldala alaa galchituuf alatti ergituu 95 ulaa galaanaa Jibuutii irratti argatti. Kanaaf waliigaltee Somaalilaand Jibuutiin waliigaltee fayyadama galaanaa Itoophiyaa irraa argattu ni dhabdi. Carraaqiin waloo michoota naannawaa sanaa fi addunyaa walitti dhufuun muddamni kun ammaatee gara wal waraanuutti akka hin geessine dhiibbaa gochuu danda'a ta'a jedhamee jira. Egaan kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa 24 News odeeffannoo wayitaawaa gaanfa Afrikaa yeroo ammaaf qabannee dhiyaanne sumaratti goolabna. Kanneen yeroo jalqabaaf gara chaanaala YouTube keenya dhuftan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophii keenya like share gochuu waliif qoodaam. Xumura odeeffannoo keenyaatti waan nu faana turtaniif galatooma.